dhaggeeffatoota keenya kabajamoota akkam jirtan wannin shariixa kana keessatti isiniif waraabuu fedhu kitaaba mabaadi'ul islaam jedhu kanin afaan oromoodhatti deebise itti dhiyaadha. qaraatii gaarii beekumsa cimaa kutaa tokkoffa'aa al-islaam amantii yookaa diin islaamaa. amantiin islaamaa maaliif islaama je'amtee yaamamte? wanni amantii ta'eetan addunyaa tanarra jirtu hundi tan adda addaa wanni maqaa beekamteen takka yaamamteen sanii yaamamteef isaatu maqaa nama amantii san fideeti takka isaatu maqaa ummata tokko kan amantiin sun isaan keessatti argamtee mul'atteeti jecha'aaf fakkeessa'aaf diin yookaa amantiin kiristaanaa wanni masiihiyyaa je'amtee yaamamteef nama amantii san fideetu masiih je'ama jecha'aaf. masiih jechuun maqaa nabi Iisa'aati. amantiin yookaa diin buuzaa je'amu kan Aasiyaa keessatti argamu maqaa nama isa fidee kan buuzaa je'amuun yaamame. diin zaraadushtii je'amu maqaa nama isa fidee kan zaraadushtii je'amuun yaamame. diin yahuda'aatis gosa yahuuzaa je'amtu keessatti argameeti maqaa isi'iitin yaamame. akkanatti diin yookaa amantiin hundi maqaa nama amantii san fideetin takka maqaa gosa diin sun keessatti argameen yookaa mul'ateen yaamame. diin islaamaa malee yookaa amantii islaamaa malee diinan islaamaa maqaa nama tokkootin hin yaamamne akkasuma maqaa ummata tokkootin hin yaamamne. wanni inni yaamameen islaama jechu'u. hiikan yookaa ma'naan islaama jechu'u dubbii rabbii dhagayuu jechuu. wanni jecha islaamaa kanarraa fudhannu yookaa nu beekamu diinan islaamaa yookaa amantiin islaamaa waan namni tokko qofti ilmaan aadamirraa itti amanuu yookaa dhugo oomsuu miti ammallee diin ummanni tokko qofti qabatuu miti. namumti waan rabbiin je'u dhagayu warra addunyaa tanarra jirurraa kan dur dabbere tayuu kan amma jiru tayuu kan amma booda dhufu tayuu muslima je'ama.